عليكم ورحمة الله وبركاته. إجازة رجبتو كبجمتو تافي جالتمتو تا حواسا جراتوت بيا يونايتد عرب إمارات هوندا كيساني ويا جماعة دفو فبراير دي دمي سديت أبولي سكينا منشد إمران طاهر وجه قبي مين أجاتا إيتوكو كبرني إسيني بفاجر ألبما أحد جلوس أتشمان حواس من إماراتي وجين إبسس قبي لبروس هدو كم وجي هاربس مين أجا أكا سرپرايز دي يرود مثلا يرود فتن كان أرجتن إسيني كبرني بفاجر كناف قلما مبارك سنتري دي فبراير دي دمي سديت إسين إجنا هنا فينا وان جتوك وقت تدبليف إيجا شهرجات قلنا المبارك سنتري إن شاء الله إجي فوليت والكل كم كان فوليت والإبوت إجا ولا إن شاء الله إذا أنس قمت جدا التكبة ربيتي ما قوم جرا الحمد لله رب العالمين. نه نشيداتو كيروتو نشيدا أستاذ رايا نجرا توكو كيدو جال دجرا نافيرتا. أيه. نيتشون هوندا ميتي برا والجا سجلين كنت كورا كسر. كل ستي ديمتو وقتي زهوري إن ديمتو طيبة بدر المنيري ندي قري يرجع كونزي تداما. أكجتو سيد الكائنات والله لنجرا فانماتي نسيمتي ملكونا تداما ميتشون هندا ميتي برا والجالا حبيبي قران ابو إلالان ربنا لهم فضل سنة ما شاء الله والله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجرتو فردفتو تافي كبجمتو تداوتو تجينا وروني تاتا نودك سانو أكما دقيتن كا إبا كاباني إبا كتاب الانجرا قوبي أدات وجرا سننجر أني تراني ورقا إمارات اندوا انجرتن كا شاشنبا جتني أكدقتاني تنيني إسان سيمتن أبدي قد إسني راقمنا إسني جنانو لكونو دامسا كينا سمان إسني دبر سيني جرا وروني چارجا جرتن أجمان منامن أجتن هند كيسانو كوتا إسني جنا دامسا إسني دامني كوتا أجمان اللي فيديو كان اللي داود إسني جنا لغا دبچو في كيت يو ألبوم سنغافا إبسيسان اللي أكا غاريت إبسيسان يوسو نبرا اللي دفتاني إتنو هما gara qatar duhalle akka dhufani qatarin akka dhufani ittinu hima achuman wardeemtani isa bira jirtan wardeemtani yookaan isa dhageeffatani akka garanallee dhufan ittinu hima warri immoo qatar keessa jirtani warri fiduu dandeettan yookaan karaa itti fiduu dandeettan yoo jiraate noo fidaashe isaanirraa waa hunduu baratu barbaanna isin janna. Akasi video kanallee daawwadha isinin jedha. Akasi sagantaa isaanii sagantaa ajaa'ibaa akka ta'u sagantaa bareedaa akka ta'u abdiin guddaan qabna. Gaafni sun dhufee nullee onlaayiniin akka dhageeffannu abdii guddaa qabna. Wanti gaariin waan bareedaa arguun hedduu namatti tola jechuudha. Duhaan yookaan immoo qatar magaalaan jedhamtu kun akkana fakkaatti bareedduudha haala mijataa qabdi haala gaarii qabdi mee maal jedhee isinitti himaa bakka bareedaa bakka akkaan nama hawwatu hedduu qabdi jechuudha. Achumaan warri duhaallee dhufuu barbaadan haaloo nuun jedha isinan sannaa daawwii duhaa kana keessatti kun kutaa lammaffaa akkanatti daawwataa jirra. Hoteela bareedaatu jira bakka akkanatti bashannanaa laalaa buna keessan dhugdan teettanii bakka fataa zanaa ofirraa jettaniitu jira jechuudha. Innaa akkasitti dabarsuu dandeettanii koottaa isinin jenna.
haala kanaan bashannannee bakka bareedaa kana arginee ilaallee amma geeffannee gara mana keenyaa deemaa jirra. Asiniin jedha makiinaa eeggataa jirra. Dhugaa dubbachuu fi warroonni Qatar jirtan yookaan Duhaa jirtan bakka kana daawwachuu keessan hin dagatinaa. Asiniin jedha bakka bareedaa fi bakka mijataa hawwataa ta'e kootaa. Asiniin jenna warroonni biyya biraatirraa dhuftanii hoteelawwan yookaan immoo bakka bultii bareedaa kana osoo qabattanii bultanii hedduu namatti tola. Sanajaa waan gaarii waan akkaan namatti tolu laalaa bashannanaa jiraattanii jechuudha. Warroonni suuqa banatuu dandeettan mana fa'aa gaafa banamee suuqni suuqa banatuu dandeettan bakka kanatti banadhaa. Sanajaa innaa akkasumas Qatar Duhaa haala kana fakkaattuun bareedduudha hawwattuudha isinin jenna. Innaa akkasii ustaaza keenya bira deemtanii waan jiru itti nu ibsaa nullee nu bira akka dhufanii nullee waan gaarii isaaniif goonu isinin jedha. Akkana jirraa isinin ja'a. Viidiyoon kiyyaa kun yoo isinitti tole like share subscribe gochuu keessan hin dagatinaa. Isinin ja'a kunoo uummanni akkanatti keessa deemee daawwataa jira. Garuu hoteelli yookaan immoo suuqni mana nyaataa haa ta'uu suuqaa haa ta'uu hoteelaa haa ta'uu maal akka ta'e hin beekne garuu ganaadha hin banamne reefuu sirreessaa jiranii akkanumaan daawwatumaaf dhufne malee jechuudha. Bakki kun maal akka ta'e garuu ganaa hin beekamne. Bakka uffata itti gurguran moo bakka namni itti jiraatu moo yookaan immoo hoteela ta'a moo maal akka ta'u garuu hin beekne. Sinajjanna akkasumas bashannana keenya geeffannee makiinaa keenya keessa seennee jirra. Imala keenya gara mana keenyaa taasisnee jirra. Karaan immoo maal fakkaata wanna jirurraa yoo ilaaltan lafti manni kun akkanatti fakkaata. Karaan akkana fakkaata. Karaa bareedaadha. Duhaan kun akkana fakkaatti. Magaalaa isii bakka bareedaa bakka hawwataa kan jedhamu kun akkana jirti. Akkuma argitan Duhaan fooqa gugurdaa fooqa baay'ee hin qabdu. Anna magaalaan isii waan xiqqishuu taateef magaalaa takka bichaa qabdi. Magaalaa san keessatti magaalaa guddoo Duhaa jedhamti. Magaalaa biraa hin qabdu. Magaalaa takkitti bichaa qabdi. Inna magaalaa isiniin jennaan magaalaa guddoo jechuudha. Inna akkasii kunoo magaalaa qabdu immoo magaalaan isiin qabdu kunoo kana fakkaata. Kun bakka kana qofa bichaa miti ka qabu bakka biraallee hin jira. Xiqqoo achis irraa siqee hin qaba. Bakka san immoo nuuf hin geenne hin deemne. Saniif haasa'achuu viidiyoo waraabuun xiqqoo namatti ulfaataa. Sanadha karaan isii kun akkuma argitan kana haala kanaan bareedaa mijataa akka ta'e jechuudha. Inna kottaa daawwadhaa isinin jenna. Bakka bareedaadha. Viidiyoo biraatiin haa goolitti dhufnutti. Assalaamu alaikum warahmatullahi